السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا hordoftoota kiyya arra waan bareeddu takkaan isinii qabadhee dhufee jira mee hoottaan hordofa hanqa dhumaatti nafaana tura innis maali jennaan viidiyoo yookiin liivii waraabaa jirru tana haala kamiin sooshaal miidiyaa kamirrattuu maxxansuu dandeenya os qulqullina tokkoon osoo dubbii takka ammalatti viidiyoo liivii waraabne ta namoota baay'ee ta dabarsine hunda akkami baafnee gad yookiin yuutuuba irrattis maxxansuu dandeenya abbaa fedheefu yookiin sooshaal miidiyaa kamirrattu akkamitti maxxansuu dandeenya irratti isin barsiisa haga dhuma qophii kiyyaatti nafaana turaan afeerraa kooti feesbuukni koo Dr. Haaris Muusaa jaa akkasuma yuutuuba koo jalaan as jalaan piroofaayila kana jala gasseentanii yuutuubni kiyyaas mooderni deejaa sabiskiraayib godhuu hin dagatina hanqa dhuma sagantaa kiyyaatti nafaana turaan afeerraa kooti gama sagantichaatti haa dabarru koottaa nafaana tura. innis amma koota amma liivii seeneen isin argisiisa liivii seeneen isin argisiisaa jechuudha liivii seeneen isin argisiisa amma akkuma mul'achaa jiru kanatti liiviin itti galaa liiviin galaa liiviidhaan galaa obsaatuma konnekshinii irraa huni dadhabaa dhufaa jira inshaallah rabbi haa tolchu kana fakkaatama liiviin dhufee jira jara keenya liiviin dhufee jira allahu musta'aan rabbiin nu gargaara inshaallah hanqa dhuma sagantichaatti nu faana tura waan beeynu hunda wal barsiisna yaa oromootiyya kunoo amma Dr. Haaris jaa liivii seeneetiin jiraa jechuudha la konnekshinii waan du'aa ta'eef jecha wanni na argisiisuu hin dandayu mul'attee hayyee mul'atee jira kunoo akkuma argaa jirtan kana fakkaata laala viidiyoo jechuudha maaltu mul'achaa jira uffata wanna Icha kanaan ol baasee isin argisiisaa na hordofa amma kallattumaan gama seetingiidhaa dhaynaa jechuudha kallattumaan gama seetingii dhaynaa seetingii bakka qabxii sadeen jiru san tuyxan jara keenya qabxii sadeen as gubbaarra mul'attu tana achi tuyxan san booda seetingii privacy isa jiru tuyxanii jechuudha settingi inde privacy kajuu kana tuyxan san booda eeysa tuyxanii kan jiru liivii isuma jiru kana dhayxanii gootanii jechuudha irra dhayeen jiraa jechuudha liivii ripilaay liivii event sararoota lamaa jiraa jechuudha nuti amma liivii ripilaay kan jiru kana irra deebisuu jechuudha kun asiin liivumaan duraan ture sana irra deebisuu jechuudha kuni ammoo liivii event kan jiru kadabre san deebisuu jechuudha liivii event kan jiru kan dabre deebisuudha allahu musta'aan konnekshiniin kiyya du'aadha akka malee du'aadha yaa rabbi tolchi ni deebiti step create to event asiinii miti sorry dhiifama naa godhaadha hindi gongore liivii reply isa juudhawaadha eewwa amma mul'ataa jira jechuudha amma kuni hundinuu viidiyoon ani haga dhumaatti waraabee jechuudha taa'imiidhaa wajjin sii fida duration of the timeidhaa wajjin sii fida laal kun hundinuu viidiyoon waraabaa ture jechuudha san keessaa nuti amma isa irra fuulleeffannee haadhaynuuhi jechuudha inni irra fuulleeffannee isa kamiyyoo jenne toodhaywaan jireenya koppii isa ju'u fakkeenyaaf kunooti viidichi
isuma kanarratti gawgodhiitiin argisiisi. Diidamii sadi 3 2 laal amma kun hundinuu kan darbee jechuudha. Gama walitti adeemnu hayyee kootu kanarra gadhoyne alaallo akka malee namarraa wanta godha. Amma irra gadhoyen jira akkana gootanii yoo ilaaltu daqiiqaan shan maanafin soomana siisan guyyaa san umaatu irraan jiran soomana san hin deebifti. Sababni maaliif jennaan jechuudha. Amma inshallah na hordofaadha kun kadabaree jechuudha. Kun kadabaree jechuudha. Akkasuma waan lakkoofsi viidiyoochi wanti guddatanii akkas godhina fakkaata. Inshallah na hordofaa isin. daqiiqaan shan maanafin kan maree irratti hin deebi'e. Okay. Kunillee kiyyimu kan durii jechuudha. Gamanumaan deebitanii jechuudha. Viidiyichi 90 recording are available for 90 days. Kuni kan ammaan tanaa kuni kan guyyoota 90 jechuudha. Kun guyyoota 90 jira keenya. Guyyoota 90 baatii 3 dura waan darbe hunda ilaalachuu dandeeysaa jechuudha. Waan baatii 3 keessa ilaaluu dandeenya. Viidiyoo waan xiqqaateef akkana na godhe. Viidiyoodhaa xiqqaatee saniif akkana na godhe dhiifama na godhaadha. Bifa kanaan laaluu dandeeysanii jechuudha. Viidiyoo isin dabartan hunda irra deebistanii laaluu dandeeysanii jechuudha. Kana fakkaataa 10 minutes long to more leave is recording processing. It may take 10 minutes longer leave. Asirratti yeroo dubbistanii ilaaltan daqiiqaa 10 ol ta'uu qaba viidiyichi san. Yoo daqiiqaa 10 ol ta'e asirra rikardinaa ta'a jechuudha. Saniif jecha yookaan namni xiqqoo nama dararaa dhiifama naa godha. Kana fakkaataa jechuudha barumsi keenya karraati. Haga barumsa dhuma biraatiin walitti deebinutti dhiifama naa godhaadha. Akkasumatti like share maal waan godhan san hundaa'u godhuu hin dagatina. Oromootiyyaa assalamu alaikum warahmatullahi